Kanaaf egaa har'a dhaqee Yerusaalemiin gaafa galtu warri kaataagorii sadii isin keessatti ni jettu maqaa. Kaataagorii number 1 warra Kiristoos Yesuusin ajjeesuudhaaf barbaadantu achi ture. Jarri kun immoo namoota baratan isitti fakkaate, namoota barumsa hin qabne isitti fakkaate. Qeesota, luboota mana sagadaa baratanii turanii keessatti. Lubootuma keessaa immoo iddoo ol kaanaa, iddoo olaanaa warra qabanidha. Hin yaadattu Yerusaalemii gaafa karaan dura isa utuu kun ta'e duratti Kiristoos Yesuus Alaazaariin dhaqee boolla du'aa keessaa waamee kaasee hirriba keessaa dammase sagalee Waaqayyoo. Hin yaadattu namoonni ilaalan dhaqanii sagaleen Waaqayyoo isaan keessaa warri kaanii sagaleen Waaqayyoo Alaazaarii inni du'aa ka'ee achi ture isa ilaaluu dhaqanii kan isaan dhaqaniif immoo dinqifachuuf utuu hin taane kana booddee nuti gatii hin qabnu laata. Waa'ee miti. Waa'ee isaaniiti. Kana booddee nuti gatii hin qabnu. Amma namoonni nurraa galagalanii namichi kun du'aayyuu eega kaase. Waa'ee isaati. Waa'ee hin keenya hin hafe. Sodaa. Warra akkasii ture. Kanaan kan ka'e lubbuu isaa warra gaadhan. Kanaan kan ka'e inni amma sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Alaazaar isa ka'e hamma ajjeesuudhaaf barbaadan eenyuun? Alaazaariin. Let me speak for 2 minutes about that. Jireenya keessanitti wal qabsiise. Alaazaariin ajjeefne evidensii balleessine Kiristoos kana booddee Alaazaarii gadi booddee maal godhu beektu? Ganaa samata guddaa dhufu lama samata guddaa dhufu isaan xinnoo sibiitu qaba. Kiristoos Yesuus du'aa gaafa inni ka'ee dhaqanii birrii kennanii tola. Eenyuti? Eenyuti? Warri isa ajjeesisan. Gooftaan si'a eebbisu. Liika kaayinaa. Luboota aangoo qabanii warra abbootii gurguddoo abbootii amantii beekamoo warra ta'anii ajaa'ibaa. Waa'een Kiristoos du'a mo'ee ka'uunsaa beekamnaan nuuf nu raawwate waan ta'eef waa'een ilma Waaqayyoo kuni dhugaa ta'uunsaa beekamnaan hanqina hin raawwate waan ta'eef namni isinitti bu'u hin jiru. Isin eenna horii amma barbaadan isiniif laanna gaafa asii baatanii magaalaatti gaafa hin galle firoottan isaatu dhufee reeffa hatee deeme jedhaa haasaa warra jedhan sana. Wanta du'uu hin dandeenye ajjeesuu barbaadanii du'ee hafuu waan hin dandeenye awwaalanii qadaanii waan kaanitti fakkaatanii. Now I am coming back to the days of Alazar and they attempt to kill him. Alazaarin ajjeesuu barbaadanii yoo Alazaarin ajjeesanii meerri evidensiinsaa du'a makaasuu maaltu beekna meerri nu agarsiisuu danda'u ajjeesanii booddee. Kanaaf Alazaarin ajjeesuu barbaadaniitu achi naanna'aa turanidha. Har'as warri Alazaarin ajjeesuu barbaadanii ollaa keessatti jiru. Har'as Alazaarin si keessaa ajjeesuu barbaadanii si wajjin hin nyaatanii dhugu. An kana ija jabummaadhaan isinitti hima. Yeroo garaa keerraa dhugaadhaaf Waaqayyoof sagaduudhaaf Waaqayyo hafuura anin kan Waaqayyoof sagadu hafuuraaf dhugaadhaan an dhugaadhaaf hafuuraan Waaqayyoof sagada jettee dhugaadhaaf dhaabbattu. Number 1 dhugaa dubbachuu qabda. Dhugaa gaafa dubbattu dhugaa dubbachuu jechuun ofii keetii dhugaa dubbachuu duwwaa miti. Namoonni gaafa dhugaa hin dubbanne namoota sana sirreessuu danda'udha. Kan hin taane taanaanii kiristaana taatee jirtutti hamma dhugaan dubbattutti nama dhugaa hin dubbanne tokko chaalenjii hin gootu taanaan dhugaa dubbachaa jirtu dhugaan isa keessa jiru. Lemin የሌባ ተባባሪ ሌባ ነው። nama tokkotu jira. Asuma naannaa keenya namoota lama. Isheen tokko waan barbaadde jetteetu nan sobeere hin jenne amiin nan sobeere eeyyee waan tabbee gara isa buqqisuu keenya jedheenii naan jedhe. Maaliif dhugaa hin dubbanne taanaan silumayyuu sobduudhaati. Dhugaa dubbattammoo taate Waaqayyoof addaan baanaan isa dhugaa hin dubbanne dhugaa ta'uusaa utuu beektuu hin fudhanne taanaan faallaa isaa immoo soba ta'uusaa utuu beektuu itti hin himne taanaan
የሰውዱ ተባባሪ ምንድን ነው? ሰውዱ ነው። har'a waaqayyo hubannaa sana nuuf baay'isu. Kanaaf egaa yoo dhugaa qabaatte dhugaa dubbatta, yoo dhugaa dubbatte sobduudhaan mormita, yoo sobi dhugaan kan waaqayyooti, waaqayyo hafuura kan isaaf sagadanii dhugaadhaaf hafuura. Isa ala kan bahe kan waaqayyoo miti, abbaa kan abbaa biyya lafaati, abbaan biyya lafaa immoo abbaa sobaa jedhamee waamama. Inni seetana, inni immoo diina waaqayyooti. Isaa wajjiniin waaqayyo wajjin walii gallaanii laman gooftaa laman tajaajiltu waan ta'eef seetanaa wajjin walii hin galtu. Waaqayyo adda baanaanii warra kan seetanaa wajjin walii hin galtu. Giddu galeessi hin jiru. Hafuurri lama hin jiru. Tokkoon hafuura waaqayyo, tokkoon hafuura seetanaa. Tokkoon hafuura dhugaa, tokkoon hafuura sobaa. Tokkoon qulqullummaa, tokkoon jireenya qulqullummaa hin taane. Isa kana yoo filatte isa kana wajjin walii galuu dandeessu. Isa kana wajjin walii hin galle taanaani jarri kuni kategorii warra akkasii har'a Alaazaarii kan ajjeesan baay'ee tirna jedhe isa kana si ajjeesuu barbaadu. Meeshaa fudhatanii dhufanii dhukaasan si ajjeesuuti. Hojii keessa harkatti ajjeesu. Amantii keessa harkatti ajjeesu. Amantaa keenyati. Nuti religion hin qabu. Nuti warra religion miti. We walk by faith. Amantii ati ittiin adeemtus keessatti ajjeesu. Maal waa'ee baafti? Achumaa wajjiti. Kun eessa geessi? Baay'een keessa cabsitanii ba'uu dadhabdaniitu isaan wajjii walii galtanii. Alaazaar baay'een sirriitti du'eera. Har'a maqaa Kiristoos Yesuus Alaazaar keessa ni qaba. Ameen. Namoonni waa'een kanaa galeef namoonni hubannaa qaban kanaaf nama yustiin waa'ee hubannaa irratti naasaa jira. Namoonni hubannaa qabanii yoomin hojjenne kana caalaan hojjedha. Maalummaa koo sin argisiisa. Maalummaan koo immoo hammam akkan ga'uudha. Hammam akkan ga'u immoo hamma ulfinni waaqayyoo har'a ga'uudha. Inni galeera. I will show you who I am. I am who I am. Because I am is in me. The I am is God. Remember when God talked to Moses? Moses said, okay, you have spoken to me. I know who you are now. I know what you said. But who are you? If someone asks me, who I say? God responded, I am. I am. Amen. I am. I am. Ani ana. Waaqayyo inni ani ana jedhatu si keessa jira waan ta'eef namni maalummaa kee kaleessaatiin si qooduu danda'a. Namni maalummaa kee kaleessaatiin lafatti kas dabaluu danda'a. Kanarraan kan ka'e maalummaa isaatti gaafate buutu nama kanaafi nama waa'een waaqayyoo hin galleef waa'een waa'ee eenyuti? Waa'ee isaati. Kategorii warra dhugoota sana. Namni waa'een waaqayyoo galeef waa'ee isaati. Waa'een isaa hawwanameera, raawwateera, duneera. Inni nama haaraadha. Ameen. Inni waa'ee waaqayyooti. Ulfina waaqayyooti sirra jira. Ameen. Yeroo kana isa silaa fuulduratti sadi tarkaanfachuuf qophoofte waraansa gaafa agartu afur tarkaanfatta. Dachaa tarkaanfatta. Dabartee tarkaanfatta. Dabartee adeemta. Isaaniyyuu hojii kee isa gaarii arganii si duukaa akka bu'anitti ulfinni waaqayyoo sirra jiru maal akka ta'e akka baranitti ulfina waaqayyoo akka inni sirratti dabalamu eeguu ulfina waaqayyoo qabaattaa ture. Kategorii inni kaan immoo mee warra sadii keessaa warra ajjeesuu barbaadan isinitti argisiisa. Warri Kiristoosin ajjeesuu barbaadan Kiristoosin duwwaa miti hojii isaa ajjeesuu barbaadan jedhee kunis ni galeeffamni. Kanaaf har'as warri waa'ee waaqayyoo isiniin lolanii hojii waaqayyoo isin hojjetan isin harkatti ajjeesuu barbaadu. Kanarratti dammaqa. Kategorii sadaffaatti inni keessa ni gala. Kategorii lammaffaa gilsiidha. Du'aa isaa hin beekan. Kanaaf gaafatan maaltu ta'aa jira gaafatan. Kun immoo har'a asirratti ta'e duwwaa miti. Iddoo baay'eetti gaafatan jiru. Yeroo bichaan jaamaa ta'e, dhalatee jaamaa ta'e, guddatee jaamaa ta'e, nama guddaa ta'e, eega nama ofgaa ta'e, fayyee, eenyu si fayyise gaafa jedhanii, gaafa gaafatanii wallaalummaa dhabu. Yookiis immoo akkuma nyaata jedhatu beekanii wallaaluu jechuudha. Yeroo namichi inni jaamaan karaa dura taa'u Yesuus Kiristoos darbaa dhufu huursaan namaa wajji maal taane
Itti dabalamaa deeme. What's going on jedhe gaafate. ምን እየሆነ ነው? መልስ ሰጥቶት ኢየሱስ እያለፈ ነው። ኢየሱስ እያለፈ ነው። አሁን ኢየሱስ እያለፈ ነው። ኢየሱስ እያለፈ ነው። ዋቀዮ ilmasa erge ilma waaqayyo kanatu darbaa jira ayye. There are other killers. Those categories of people, they are also killers. Jesus darbaa jira ayye. Maali betul macam maali jira re Kristus Jesus tu darbaa jira ani mo talan jira. Oh no ul kasin kana jala niya ya Jesus ilma Daawit namari. What am I saying? Yeroo hojii harka hojaa waaqayyo, tarkaanfii waaqayyo, geggeessaa waaqayyo, amantii kee sirkatti ajjeesuuf dhufan. Irra wajjin walii galtee ati ajjeeftan dhuguma jettanii beekaa waan. Gurbaan sun gaafa dhageechi dhaabbate hin dhaabbanne haasara. Waan barbaadana gaafatanii inni kan inni deebisu jaamaa ta'ee dhalachuu koo, jaamaa ta'ee yoo dhaga'u koo, jaamaa ta'ee guddachuu koo, hamma qaleessaatti jaamaa ta'uu har'ammoo haleluuyaa arguu koo akkan argu kan godhe ija hoo hamman immoo namicha Naazreeti Kiristoos Yesuus ta'uu isaan beekaa haleluuyaa. Yesuus ulfinaanii harree yaabbatee gaafa galu maaltu ta'aa jira jedhanii warra gaafatanii itti mani kan isaan dilchii inni kun dilchiidhaan lamarra itti kan biraattis ni deebi'a. Innis maayinni warra Kiristoos Yesuus ulfinaan dhufee galuusaa beekanii eegaa jiran gara sana dhanname. Wangeela Yohaannis Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 sila dubbifne lakkoofsa 14 dubbiftaame. warri jaamaa warri hokkolanis warri qulqullummaa keessatti mana qulqullummaa keessatti isa bira dhufan innis immoo isaan fayyise. Warri hokkolan warri jaamonni isa bira dhufan warri Kiristoos Yesuus Hosaa'inaa maqaa Waaqayyootiin kan dhufu haa eebbifamu jedhanii eeggatanii Hosaa'inaa jechuun maal jechuudha jedhe nu fayyisi na fayyisi. Numaari warri jedhanii Kiristoosin eeggatanii Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uusaa warri beekanii isa eeganii isa simatanii warri isa simatanii hin fayyanii. Haleluuyaa. Taatee ulfinni Waaqayyoo fayyinni kun isa ta'e beektu mana kamitti ta'e beektu utuu fayyinni kun ta'e duratti waan ta'e isa yaadachiisa. Kiristoos ulfinaan dugda harreerra taa'ee Yerusaalemiin gale. Yerusaalemiin erga galee booddee daayirektilee isa qabeetu mana sagadaa dhaqee. Mana sagadaa gaafa dhaqu mana sagadaa mana maaliiti? Manni sagadaa mana nagadaati. Al tokko gurbaa tokkotu jira Boojjiitti. Guyyaa tokko akkas deebiin achi yeroo jiru maali abbee sadarkaa jedhanii jaarsa gaafatoonni mana dhaabadha naani mana sagadaa dhaqatee jaarsi kun akka kan qoosu nutti fakkaata. Sanaa misiyooniin dhaqaa misiyoonii maaliif jira? Misiyooniin isheen sagaddu Ameerikaatti galte isheen nagaddu kee keessatti nu haftee manni sagadaa hafeetu mana nagadaa ta'ee Kiristoosin eege. Fayyinni utuu hin ta'in duratti there was another prerequisite. Fayyina kana kan geggeessu maalodha? Ulfina Waaqayyooti. Ulfinni Waaqayyoo mana sagadaa sana keessa ture moo hin turre? Hin turre. Ulfinni Waaqayyoo mana sagadaa sana keessa hin jiru. Achi keessa kan jiru gugeedhaa fi bineensaa fi nyaata gurguru, kuduraa fi fuduraa gurguru, bineensota adda addaa gurguru. Kaashii wal jijjiiru
Kiristoos dhaqee ol lixee gaafa dhaqee ol lixu namaan hin mari'anne gaaffii hin dhiyeessine kosii mana sana keessaa gadi baasuutti ka'e. Haaleluyyaa. Ameen. Qodaa galagalgalcheedha. Hin caccabseedha. Hin darbateedha. Qanceedhaan immoo hin garafee iddoo tokkotti. Mana koo mana nagadaa gootanii mana abbaa koo mana nagadaa gootanii silaa mana sagadaatu jedhee isaanii gadi baase. Gadi baasee dhaabee. Mana sagadaa keessaa kosiin gadi ba'uu qabaa jechaa jira. Sini galeera. Mana sagadaa keessaa ulfina Waaqayyoo ta'a. Mana qulqullummaa Waaqayyoo keessaa ulfina Waaqayyoo ta'a. Mana qulqullummaa Waaqayyoo keessaa ulfinni taa'uudhaaf, ulfinni Waaqayyoo hojjechuudhaaf, ulfinni Waaqayyoo mul'achuudhaaf inni jalqaba, inni iddoo qabate kosiin gadi ba'uu qaba ture. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kosiin haree gadi baase. Let me ask you this. Akkamitti dargaggeessi tokko Naazreetitti nama Maariyaam jetturraa kan dhalate dargaggeessi ganaa ofiisaatiiyyuu bodii gaardii hin qabne namoota hamma kana hunkuree qodaa galagalchee gadi baasatanii yaaddu. Gaaffii kanaaf deebinaa laannaan isinii har'a afur qulqulluu asirra bu'a. Akkamitti dargaggeessi tokko ol lixee kophaasa sodaa tokko malee mana kana keessaa qodaa galagalchee saantima namaa galagalchee hin kamii nama balleesse namoota gadaree. It's not about that youth man. Why namichi Naazreet irratti sanaa miti. Inni godoo biyya lafaa irraa ta'e. Kiristoos Iyesuus jechuun dargaggeessa sana keessa afura Waaqayyoo isa jirudha. Sini galeera? Amma barumsa kan ulfaata garuu sirriitti dhaggeeffadhaa. Yoo isin hin galleerra isin deebi'a. Kiristoos Iyesuus jechuun gurbaa dhaqee mana sana keessa lixee qodaa galagalchee utuu hin taane dargaggeessa sana keessa kan jiru afura Waaqayyoo. Sagaleenis Waaqayyoon bira ture. Sagaleenis gara Waaqayyoo irraa gara namaa dhufe. Sagaleenis immoo foon uffatee nama keessa deddeebi'e. Inni jedhu ulfina Waaqayyoo, afura qulqulluu, humna Waaqayyoo isatu dargaggeessa sana keessa jira. Kan mana sana galagalchaa jiru dargaggeessi utuu hin taane isa dargaggeessa sana keessa jiraachuu. Humna Waaqayyoo dargaggeessicharra jirudha. Humna Waaqayyoo dargaggeessa sana keessa jirudha. Ulfina Waaqayyoo nama sana keessa jirudha. Kana naa qabadhaa. That's point number 1. Point number 2. Ulfinni Waaqayyoo mana qulqullummaa keetti mul'atuudhaaf kosiin gadi ba'uu qaba ture. Kana lamaan walitti finna gaama. Kiristoos Iyesuus har'a. Kiristoos Iyesuus jechuun ulfina Waaqayyoo jechuudha. Kiristoos Iyesuus jechuun humna Waaqayyoo jechuudha. Kiristoos Iyesuus inni dargaggeessa sana keessa ture har'a eessa dhabeetu? Anaaf isa keessa jira. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amiin jettuudha. Amiin jettuudha. Har'a ulfinni Waaqayyoo, har'a humni Waaqayyoo, har'a Kiristoos Iyesuus anaaf isa keessa jira. Isuma yeroo foon isaatti hirmaannu kan foon kootti hirmaate dhiiga koottis kan hirmaate ani isa keessa jiraadha. Kanaaf Kiristoos Iyesuus har'a obboleessa koo obboleettii koo anaaf isa keessa jira. Hamma gaa mana qulqullummaa sana immoo sin argisiisa. Manni qulqullummaa Kiristoos dhaqee kosii keessaa baase immoo anaaf isinii bara kakuu haaraa keessatti manni qulqullummaa Waaqayyoo isa kana miti. Mana nuyi keessa teenye waaqessuun miti. Manni qulqullummaa Waaqayyoo nuyi anaaf isin. Amma gaa Kiristoos Iyesuus ulfinni Waaqayyoo suni, hundi Waaqayyoo suni, hundi dinqii gochuudha, hundi fayyisuudha, hundi eebbisuudha, hundi gargaarsaa, hundi wanta ta'uu hin dandeenye taasisu, wanta ija namaatti amansiisaa kan hin taane taasisuu danda'u suni si keessa jiraachuudhaaf inni iddoo qabate, inni mana nagadaa godhe suni, kosiin suni si keessa haxaamee bahuu qaba. Kosiin sun si keessa bahuu qaba. Wanti si keessatti kosii ta'e obboleessa koo keessumaa kan ati beektu. Irra deebi'een jedha keessumaa atiif Waaqayyo kan beektan kosii kan sitti ta'e obboleettii koo. Kosii kan sitti ta'e obboleessa koo. Warri lallaba kana online dhaggeeffatanis kosii kan sitti ta'e keessumaa kan isin beektan hubannaa keessanii ala kan ta'e miti kan isin beektan kan ati beektu eeyyee kan ati beektu. Si keessaa haxaamee bahuu qaba. Galagaluu qaba. Buqqa'uu qaba. Iddoodhaa diigamuu qaba. Iddoo gadhiisuu qaba. Yommuu sana ulfinni Waaqayyoo iddoo qabata. Yeroo sana eebbi Waaqayyoo iddoo qabata. Yeroo sana gargaarsi Waaqayyoo iddoo qabata.
yeroo sana fayyinni Waaqayyoo iddoo qabata. Ulfinni Waaqayyoo dhufee gale kosiin gadi ba'e maaltu ta'e ulfinni Waaqayyoo amma hin mul'ate. Warri okkolanii gara isaa fayyina barbaacha dhufanii Hosaa'inaa Hosaa'inaa maqaa Waaqayyootiin kan dhufu haa eebbifamu warri jedhanii hin fayyani. Jaamonni gara isaa dhufanii hin fayyani. Maal jechaan jira? Har'aati mana qulqullummaati. Hosaa'inaan sirriitti ta'uu qaba. Fayyinni siif ta'uu qaba. Fayyinni si keessa jiraachuu qaba. Fayyinni si keessa buufachuu qaba. Bakka buufata fayyinaa ta'uu qaba. By the way, ulfinni Waaqayyoo isa keessa jiraannan xeenaa xaabiyaadhaati, mana qorichaadhaati, hospitaalaatti. Namoonni dhufanii akkasitti akkas taate amma siin kadhadhaa yeroo siin kadhadhu immoo hin fayyida jala mureen amanaa maaliif beektaa ana isa ilaaltu kana miti inni na keessa jiru humna fayyisuuti. Ana isa ilaaltu kana miti inni na keessa jiru humna dinqii gochooti. Ana isa ilaaltu kana miti humni na keessa jiru humna eebbaati. Ana isa ilaaltu kana miti humni na keessa jiru humna Waaqayyooti. Humni Waaqayyoo immoo humna hundumaa caaluudha. Humni Waaqayyoo immoo humna dinqii godhuudha. Humni Waaqayyoo immoo humna waan hin jirre jiraachisuudha. Humna abdii kennuudha. Yeroo sana kottaa ilaalaa Kiristoosiin kottaa ilaalaa ijoollee Waaqayyoo warri si balleessuu fi boolla sitti qotanii tokkoon boolla sana keessa bituudhaaf tumanaatu tokkoon siif gurguruuf tokkoon dhiifama si gaafatu an as dhaabbadhee dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraatanitti namoonni dhufanii dhiifama naa godhi yaabbee dhiifama naa godhi nama nana dhiifama naa godhi nama jala naa dhiisi naan jedhee natti haasa'an maali maali hin beekne isaa ati hin beektu garuu waa'ee kee akkasitti yaadee hin ture akkasitti ilaalee hin ture. Kanaaf egaa ija fooniitiin kan nuti ilaallu waan biraadha. Ija hafuuraa keenya gaafa baname ija hafuuraatiin kan nuti ilaallu isa si keessa jiru humna Waaqayyoo sana humna fayyisuu sana. Yeroo kun namaa gadu jireenyi kee jijjiirameera. Yeroo kun sii galu haalli kee jijjiirameera. Kun sii galuudhaan maalummaan kee jijjiirameera. Gara Egaa Phexros isa jalqabaa boqonnaa lama lakkoofsa tokko dubbisee akkas jedha. Isin warra itti amantaniif dhagaan kun gatii guddaa qaba. Eenyuuf? Amma asirratti Phexros lallabuu kun lallabe kanatu lakkoofsa tokko irratti lafa kaa'a. Inni immoo waa'ee kaataagorii sadii hin taane lamaanuu fudhate. Warra amanuuf warra naman warra Kiristoosiin amananii simataniif warra Kiristoositti namanne akkas jedha. Ergaa Phexros isa jalqabaa boqonnaa lama lakkoofsa torba. Isin warra itti amantaniif dhagaan kun gatii guddaa qaba. Warra itti hin amanneef garuu caaffanni qulqullaa'aan akkuma jedhutti dhagichi mana ijaartuun tuffatani inni dhagaa mataa golee qajeelchaa hin ta'a. Jaallattee amantee ofirratti Kiristoos fayyina keeti. Yommuu nama ta'e hin tuffata ta'e hin mamta ta'e hin fudhata ta'e inni fayyisaadhuma Kiristoos Yesuus fayyisaadhuma garuu hin daayireektilii agarta daayireektilii hirmaatu taatu jechaa ni jiru. Maal jechuun barbaadanii har'a nama taa'u koo Kiristoos Yesuus si keessatti fayyina. Kiristoos Yesuus keessatti eebba. Kiristoos Yesuus keessatti galata. Kiristoos keessatti ulfina. Kiristoos keessatti humna dinqii gochuu. Akka inni ta'e nama taa'u. Kana yoo amante murtoon kan keeti. Situ murteessa. By the way, amantaarraa faith from religion adda kan godhu murtee ati fudhatudha. Yeroo baay'ee namoonni kan isaan dogoggoranii murtee fudhatu. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 mee manatti gaafa galtan dubbisaa hojii ergamootaa boqonnaa 8 keessumaa lakkoofsa 35 hamma 38 irratti yaadattu Filipoosos namni jedhamu namichi Itoophiyaawwan tokko yookiis immoo namichi gurraachi tokko gaafa inni
fayyina isaa murteeffate waa'ee isaa dubbate. Nan dubbisa lakkoofsa 35-38tti. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 35-38 akkas jedha. Filiphos kutaa macaafaa kanatti jalqabee waa'ee Yesuus misiraachoo itti himuutti ka'e. Utuma karaa sanaa deemanii bishaan tokko bira ga'an. Namichi immoo Filiphosiin bishaan kunooti akka ani hin cuuphamneef maaltu na dhowwaa jedhee gaafate. Waa'ee Kiristoos Yesuus waa'ee hoolichaa itti dubbatu Kiristoos jedhee maqaan hoolichi qalmaa dhufee jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusitti hima. Tarii Filiphos gaafa kana namicha kanatti himaa adeemu cuuphuuf hin turre. Beektu laata har'a namoonni waggaa lama booddee akkas taatu waggaa shana tokko booddee iddoo akkasii keessa waras ni jedhu. Abaarsa akka ta'e beektu. Yoo nama akkasii ni jedhee deebiin isaa maal beektu? Dogoggorteetta har'an ta'a. Har'a keessaa immoo amman ta'a. Haleluuyaa. Amma. Innoo የመዳን ጊዜ አሁን ነው። ቀጠሮን ከንና ወፍነ ዋቀዮቲፍ አሜን አሜን እሺ አሜን እንዴት ኒዱ ማለት ነው ዲዳኒ መራፈቱ ዋቀዮ አፎካዶቻ ስለራካሱ አሜን ታቀዩ ትማት ደሙ ሻምፕረገ ጋብሻምፕረገ ኦ ዳቢ bishaan dhuguuti akka hin cuuphamneef amma maaltu ta'u walaa deebisee Filiphos galagalee eeyyee cuuphamuu dandeessa garuu under one condition yoo amanteena ha Kiristoos Yesuus fayyisaa akka ta'e hanna amana achumatti hin cuuphamu kana malee cuuphames hin fayyaadha fayyina ta'eef harri maaraanaataadha. Maranatha sifatu. Amen. Fayyinni sifatu. Amen. Fayyinni sifatu. Amen. Maqaa Yesuus Kiristoos fayyaa. Amen. Har'a maqaa Kiristoos Yesuus fayyaa. Amen. Har'a sagalee kana yeroo dhaggeeffattani sagalee kana dhaggeeffachuudhaan maaraanaataan jireenya kee tifatu. Maaraanaataan adeemsa kee tifatu. Maaraanaataan gargaarsa sifatu. Fayyinni sifatu. Maqaa Kiristoos Yesuus fayyi. Fayyi maqaa Yesuus. Afuuratti fayyi. Foonitti fayyi. Business get fay. Amen. Kaina get fay. Karora get fay. Amen. Olkane wa kayo